akka dadhabdee humna qabdu enerjii qabdu fixattee harka kennatu waan barbaadanii jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo uummata akkasiitiin seenatu dubbata. Seenaa jaarraa 200 dura seenaa jaarraa 14 keessa lola uummanni Oromoo Walloo uummanni Walloo gootummaa inni qabu sitti himuu hin danda'u. Uummanni Raayyaa gootummaa inni qabu sitti himuu hin danda'u. Raayyaa jechuun inni waraana. Kanaaf uummata Walloo irratti lolli amma deemaa jiru kun lola iristi tokko naa qabadda Oromoo. Amma jarri okay Walloon naannoo jara keessaa jiru. Jarri ammallee Walloo kana cabsitee wadan achiin baqaysitee asii dhuftee Finfinnee bakka jiru. Master plan inni dur kaa'isa fudhatanii Oromiyaa bakka lamatti baasuu warra deemu jechuudha. Finfinnee Addis Ababa amma maaltu jira laa? Finfinnee ta'uun dakeennaati jira. Garuu walqaayiteenna jira laa. Jarri teenna malee kennan beekuma. Jarri walqaayiteenna Raayyaan kenna obboon kenna Walloo kamiseen kenna garuu Finfinnee noo hojjettee ka Oromoo yennan tan lamsi jedha. Ta'uun dakeennaati sin jedha. Gaafa ookee ati ta'uun dakeennaati jettu immoo xiqqoo deemanii ammoo ta'uun dakeennaati miti keetii miti kiyya sin jedha. Uummanni Oromoodhaa kana beekuu qaba. Har'a uummanni mootummaa bulchiisa mootummaa naannoo Amaaraa lolli inni uummata obboloota kenna Walloo itti banee lola akka taphatti ilaalamuu qabu miti. Lola kana akka isaan banan hayyama mootummaa Abiyyi argatanii mootummaa Abiyyitu nu xiqqeesse. Uummata isaanii mirga kennaa jira. Oromoo irraa rasaasa hiikaa jira. Uummata Walloo akka inni hiikkatu godhaa jiranii bara. Uummanni Oromoo Walloo akka rasaasa hiikkatu godhaa jiran. Meeshaa irraa guuraa jiran. Qaroo isaanii warroota ija ijjataan. Poolisiin naannoo Amaaraa fuudhee hidhatti guuraa jira. Ijoollee meeqa hidhan kan dhufe ijoollee Walloo. Ijoollee gootota dirree lolatti beekan guutuu hidhaa jira. Dubartii fi jaarsu tokko qofatu qa'ee jira. Ijoollee tokko qofatu qa'ee jira. Kana wanni jedhe godhanii maali? Isaan kana cabsina. Isaan Oromummaa isaanii kana dhiisuu qabanii. Abaa'oo maa maqaa abaa'oo dhahanidha. Alaabaa faajjii abaa'oo maa qabatanii. Faajjii uummata Oromoo maa qabatanii. Maqaa sunni bira jeesaa jiranii. Oromoo Amaara Beenishaangul Gumuzii keessa gadi gabaa asiin haalootti baatu uummata keenya irratti jiru. Mootummaan Oromoodha uummata obboloota keenya Walloo kana abukaattoo ta'ee dhaabbachuu fi sagalee ta'uu fi qaba ture. Har'a isaan maqaa ofumaa fixanii bara uummata inni fakkeenya Beenishaangulitti dhumaa jiru Matakkalitti dhumaa jiru Amaaratu fi maaliif fixan? Siyaasa beekila. Siyaasa jechuun kumaara siyaasaa jechuun hin fixanii maal jedhan? Mootummaan naannoo Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa nageenya kabachiisuu waan hin dandeenyeef nuti nageenya kabachiisuu kenna immoo Tigraay irratti waan mirkaneeffanneef naannoo Beenishaangul seennee Matakkaliin nutu seera kabachiisaa mootummaan naannoo tokko mootummaan biyyoolessaa fi biyyi hinjuutu darbii Matakkaliin kaseenan nageenya kabachiisuuf osoo hin taane uummata bajaraa fixanii lola uummata keenya dhumuu jiraa jiranii lafa deemanii qabachuudhaaf abbaan fedhe hiyyeessi fedhe qotee bulaan haa dhumu riistii deeffannaa lafa babal'ifannaa lafatti jirti jedhu Oromoo maa jedhan jedhu Oromoon Booranaa ka'ee lafa tana hunda weeraree qabatee jedhanii warra seenaa namaa hin beekne baqattoonni biyya Arabarraa dhufu namaa weeraraa dhufanii jedhu lafa kan weeraraa jiru eenyu kan lafa namaa saamaa jiru eenyu ragaa diidimii tokkoffaa keessatti argaa jiru seenaa durii keessattis argaa ture seenaa namaa saamaa jira seenaa man uummata sabaaf sablammii naannoo Amaaraa keessa jiraatu kan saaman jira uummata Agaw Qimaantiin jira Shinaashan jira Argobba jira sabaaf sablammii meeqatu naannoo Amaaraa kana keessa jira gaafa bara 1991 naannoo Amaaraa kana akka silaa dabuu naannoo sabaaf sablammii jedhanii kennuu Amaaraa wanni jedhamu hin jiru filosoofii jarri fidaniin har'a naannoo Amaaraati ati Agaw miti ati Walloo miti Walloo Oromoo miti an Amaaraa fi hin jedhanii ay hin jedhu an Oromoodha an Oromoo Wallooti Oromoo dhumati mootummaan Oromoodha akka jirti qinqamtee naannoo biraa deemee lollee qaban jettu sana loleeyyuu mee deemee qabati dirqama nageenya isaanii maal jedhan jarri Oromiyaa keessa Amaarri naannoo Oromiyaa keessatti hidhachuu qaba nageenya isaa eeggachuudhaaf osoo mootummaan Oromiyaa jiru achitti leeti kan eenyu jedhe itti aanaa muummicha ministeeraa Abiy mana amantaa Ortodoksii jira uummanni Amaaraa Itoophiyaa keessa jiru bakka kamoo jiru hidhatee nageenya isaa eeggachuu qaba hidhachiisuu qabna naannoo Amaaraatti miti bakka jira Oromiyaa keessa jiru Kaarba Guggoo jiru Kaarsii keessa jiru Kaarra keessa jiru bakka hundatti hidhachuu qaba jedhanii hanga sadarkaa mootummaatti ibsa kennuu gaane jechuudha. Jirra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Akkuma beekamutti qophii keessummaa keenyaatiin haala biyya keessatti deemu jiru wajjin wal qabate namoota adda addaa yeroo yeroon isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasumarraas qophii keessummaa keenyaatiin aktiivistii Saayid Usmail Yusuf qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Mee Saayid Usmail Yusuf waamicha keenya kabajjee gara OIB'tti nu dhufuu keetiif maqaa daawwattoota OIB'tiin guddaa galatoomi siin jaa. Isinis naaf feeruu keessaniif baay'ee tokko galatooma siin jira. Tole guddaa galatoomi yeroo keenyatti fayyadamuudhaan kallattumaan gara gaafii fi deebii keenyaa kan seennu taha. Mee Saayid arraa tokkoffaa irratti wanti nan si gaafachuu barbaade waa'ee hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee amma mana hidhaa keessa jiraniiti. Akkuma beekamutti muddee 16 mana murtiitti dhiyaataniiti turan mana murtii san keessatti akka yoo isaan mana murtiitti hin dhiyaannellee dirqiidhaan dhiyeeffamuu danda'an abbaan alangaa itti himeetii ture. Waan kanarratti uummanni Oromoo maal godhuu qabaa dhiibbaan hidhamtoota siyaasaarra mana hidhaa keessatti qaama mootummaatiin deemaa jiru kan duraanii caalaan waan nama yaachisu jecha uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa uummata isaatiif jee hidhame kana akkamiin baafachuu danda'a maal godhuu qabaa jettame?
Galatoomii kun gaaffii barbaachisaa fi murteessaa haala yeroo wajjin deemaa jiru. Egaa akkuma beekamu du'a Haacaaluu jecha Haacaaluu booda jechuudha. Hayyoottan Oromoodhaa beektonni muuxannoo qaban, kan dandeettii qaban, kan barnoota qaban, kan bilchina qaban, kan gartee hegeree biyya saniitiif mul'ata gaarii qaban, kan gartee qotannoo murannoo fi ejjennoo walqixxummaa dimokiraasii fi walummaatti amanan hayyoottan Oromoo hedduu isaaniidha jumlaadhaan ilanii jiranii. Keessattuu Jawaar Mohaammed jechuun nama beekaa hayyuu qabsaa fi hoogganaa qabsoo sirna nafxanyaa sirna TPLF ture san sirna TPLF ture san qeerroo wajjin ta'uudhaan qeerroo uummata Oromoo kana dammaqsuudhaan hawaasa uummata Oromootiif hubannoo gahaa kennuudhaan miidiyaa baruudhaan qilleensa Oromiyaa bilisoomsuudhaan uummata Oromoo yaadan gargar faca'ee bittinnaa'ee jiru kana walitti qabee mataa fi miila walitti qabee uummata Oromoo kana dammaqsuudhaan hubannoo gahaa kennuudhaan sammuu hidhachiisuudhaan ummanni Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa qarreen Oromoodhaa ka'ee falmatee mirga isaa akka kabachiifatu fi biyya isarratti qe'ee isarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa akka ta'uu fi maaster pilaanii irraa ka'ee akka lafti Oromoo saamamne qabeenya Oromiyaadhaa akka warroota sirnoota nafxanyaatti isaa ta'uuti baqattoota alaa dhufanii qabeenya Oromoodhaa akka saamamnee fi Oromoon abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'ee biyya isarratti kabajame qe'ee qabeenya isarratti abbaa ta'ee Oromoon akka jiraatuuf warroota shoora leencaa yookaan sheera olaanaa taphatan keessaa Jawaar Mohaammed isa hangafa jechuudha. Namni kun nama gameessa, nama beekumtii fi dandeettii bilchina siyaasaa qabu, nama maandisa siyaasaati jechuudha. Fakkeenyaaf warroota akkasii kana hidhuu jechuun akka sirni nafxanyaa yookaan sirni amma Abiy hogganu yaadutti OMN yoo cufne, Haacaaluu yoo ajjeesne, Jawaar faa yoo kahiinu taate uummanni Oromoo kun qaroo ijaan qabu, gurraan waan dhagahu hin qabu, uummanni Oromoo kun burjaajahee gara deemu dhabee gabrummaa nafxanyaa yookaan jilba Abiy Ahmed jalatti uummanni kun kufa. Waan an jedheen uummanni kun eemarama, waan an jedheen uummanni kun hoogganama, uummanni kun deema ka jedhu ilaalcha yaada akkasii waan qabuuf tarkaanfiiwwan akkanaa kana fudhatan jechuudha. Egaa hayyoottan Oromoo hidhuun biyyattii san akka biyyattii isaa ta'uuti akka dhuunfatti gatii guddaa biyya san gafalchiisaa jira jechuudha. Biltsiginnaan gocha isiin goote kasaaraa siyaasaa, kasaaraa diinagdee biyyattii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irra gahaa jiru kun hundi kan ta'e ajjecha Haacaaluutii fi hidhamuu hayyoottan siyaasaa Oromooti jechuudha. Hayyoottan siyaasaa Oromoo hidhanii jiran uummata hayyoottan siyaasaa Oromoo hidhuun Jawaar fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaan, Dajanee Xaafaa fa'aa, kan akka Mikaa'el Booran fa'aa, Abdii Raggaasaa fa'aa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa, Shamsaddiin Xaafaa, Hamzaa Booranaa fa'aa, hayyoottan kan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa, hayyoottan kan kunniin warra uummata fi saba isaanii biratti dhageettii qaban, bilchina qaban, muuxannoo qaban, dandeettii siyaasaa warroota qaban jechuudha. Warroota kana hidhuun hamilee uummataa cabsina jedhanii yaadanii tokko, lammaata ammoo miira isaaniis akka gartee yoo achii ba'an taate mootummaa kana wajjin falmii keessa seenne, wal dorgommii keessa akka isaan hin seenne xiisammuu isaanii yookaan saayikooloojii isaanii miidhuudhaaf mootummaa kana godha jechuudha. Egaa shiraa fi sharrii mootummaa kanaa waan beekaniif jecha Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi Shamsaddiin Xaafaa dhaddachi akka naannoo mana hidhaa isaan jiran Qaalittiitti dhaabbatuuf mana murtii olaanaa mana murtii federaalaa gaafatanii jiranii beellama lama dabarsanii jiranii beellama sanarratti dhiyaanne beellama sanarratti dhiyaachuu dhabuun isaaniif tarkaanfii barbaachisaa fi waan itti mul'ate godhan jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessa girgirri leebaa hin machaan akka jedhan jechuudha. Yeroo isaan Qaallittiidhaa bahanii deeman mootummaan kun mootummaa dhiiga namaa jigsuu barate warrootuma isaa dandeettii warra sikuuritii isaatti gadhiisee namootuma sibiilii uffatan haa ta'uuti namoota garaagaraatiin konkolaataa sanatti konkolaataa isaan deemanii kanarratti tarkaanfii fudhachuu malan qaamni mootummaa Abiyyi hin godha jechuudha. Gaafa ammoo rakkoon kun uumame ajjechaa yookaan ammootinuu du'a hayyoottan Oromootiin TPLF juunta torka keessaa qaba jedhee propoogandaa itti dalagataa Oromoon akka inni lammata lafaan kaane akka Abiyyi jedhee kakatisan waggaa kuma takkaaf uummata kana in gabroomsa jedhee kakatisan hojiirra oolchuudhaaf shira inni xaxee Abiyyitiin deemu waan beekanii dammaqanii hubataniif mana murtii federaalaa dhaddacha lidataatti argamutti in dhiyaatinii kana dabarsan jechuudha. Manni murtii namni tokko nama seera jala jiru, namni seera jala jiru tokko seera biyyattiirra dhaabbatee
nageenya biyyattiitii fi nageenya kiyyaaf waaniin sodaadhuuf waaniin shakkuuf dhaddacha iddoo dhaddacha argamutti imaluu hin danda'u. Dhaddachi mana poolis xaabiyaa yookaan mana sirreessaa keessattuu naa dhaabbatu yoo ka jedhu taate mirga guutuu dhaddacha achi keessatti dhaabbachuu abbaan alangaa dhufee achitti isa qorannaa isaa ta'uuti waan barbaade dhaddacha achi dhaabbate ragaa isarratti raguus haa ta'uuti qaama isa himatus walaba ta'ee dhaddacha mana sirreessaa san naannoo sanitti haa ta'uuti mana oddoma sirreessaa san keessattuu dhaabee mootummaan dirqama isaa bahuudhaan himanna isaanii kanas dhaga'uudhaa fi bakka kennuu fi dirqama qabu ture akka seera biyyattiitti jechuudha. Garuu mootummaan kun mootummaa abbaa irree waan ta'eef nama seera jala jiru tokko nama si jala jiru tokko dirqiidhaan qabnee si finna jechuun kun doorsisa kun abbaa irrummaadha kun seerri biyyattii cabuu seerri biyyattii hojiitti hiikamuu dhabuu fi seerri biyyattiin seera akka hin qabne seerri biyyattii barraa'ee lafa taa'a malee namoonni dhuunfaan yookaan gareen gartuun bilisiginnaa jedhamtuu fi warroota akka barbaadanitti biyyattii sana hoogganuu barbaadantu gochoota akkanaa kana godha. Egaa obbo Dajanee Xaafaa deeggarda mana murtiitti dhiyaatee dhaddacha lidataatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jibbiinsa sanyummaa duratti gaggeessaa jirtanii akka nuti filannoo kanarratti hin hirmaannee fi filannoo kana keessa nu baasuu fi komiiwwan garaagaraa hedduu dhiyeessee waan dubbachuu qabu dubbatee jira nu moosee jira jechuudha. Jawaar Faanis shiraaf sharri jaraan beekan amma laal odoo Jawaar Faa dhaddacha deeggardaa sana dhiyaatanii achi durallee dabarsanii turan ni mi'u. Beellamumatti dheeressan malee wanni isaaniif godhan tokko illee jiru furumaan tokko ittiin murteessan takka nagaan hin gadhiisan. Akkuma Dajanee Xaafaa deeggarda dhaqe beellamatti dheeressan dhumati wanni biraa tokko hin jiru. Yoo jarri dhufanis kanuma godhan jechuudha. Kanaaf beellamuma deddeebi'aa oolurra tokkoffaa ofumarraa teettee gaafa sitti murteessu bakka ittiin jirretti sitti murteessinee jirra yookaan daddachatti dirqii qabanii si bituun hin jiru. Wanni sirri dirqiin hidhaa qabaati fidaa jedhamu hin jiru jechuudha. Abbaan alangaa abbaan murtii ragaa qabatama qabu gaggeessa jechuudha. Fakkeenyaaf as bira waa tokko sii madaqe. Jawaar Maammaffaan hayyoottan Oromoodhaa manni murtii olaanaa federaalaa himanni abbaan alangaa irratti gaafate maggaarajaa duuba taa'anii ragaan Jawaar Maammaffaa irratti ragamuudhaaf akka ragga'uuf hayyama kennee jira jedhee manni murtii federaalaa kenne jechuudha. Kana Oromoon hundi quba qabna hundi keenya ni beekna jechuudha. Garuu warroota saba amaaraa ta'an warroota Itoophiyummaa leellisan warroota finfinneenta Oromootii miti jedhu warra Baaldiraas warra himanna Iskindir Naggaa jalatti namoota himataman hunda isaanii ammoo himanna abbaan alangaa mana murtii gaafate maggaarajaa duruuba taa'anii akka ragaan itti ragamu gaafate manni murtii federaalaa olaanaan hin kuffise. Laala biyya san keessa garaagarummaa fi addaddummaan akka jiru bal'inaan arguu dandeette jechuudha. Iskindir Naggaa fa'aa abbaan manni murtii federaalaa hin kuffise. Himanna jara maggaarajaa duuba ta'anii Iskindir Naggaa fa'atti raguun mirga himatamtootaa dhiiba. Ammallee warroonni maggaarajaa duuba ta'anii ragan kun yoo telefoonaan haa ta'uuti yoo waraqaarraa waa dubbisaa ka ragan taate himatamtoonnis wanni isaan beekan hin jiru mirga himatamtootaa tuqaa. Kanaafuu maggaarajaa duuba ta'anii Iskindir Naggaa fa'atti raguun haraamii. Jawaar fa'atti raguun ammoo halaalii. Mana murtii akkanaa kana jira jechuudha. Kanaaf mana murtii kanarraa murtii haqaa, murtii dhugaa, murtii isa sirrii ka seerri biyyattii jedhu ka dimokiraasii sana ka safuu eeggate. Safuu jechuun seera jira, sirna jira, safuu jira. Seera safuu eeggate sanuu argachuudhaaf hojii akkamii akka hojjetamaa jiru argaa jirra. Hayyoottan Oromoo biyya alaa jiranis ka biyya keessa ka biyya alaas himanna sobaa himanna dharaa irratti banaa jiran. Dooktar Awwal Aloo fa'aa, Isqeel Gabbisaa fa'aa, Ittaanaa Haftee fa'aa, Tsaggaayee Adaarsaa fa'aa. Kanaafuu mana murtii kanarraa murtii dhugaa, murtii haqaa, murtii isa sirrii argadha jettee eeguun of gowwoomsuu, of sobuu taati jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Adeemsa isaa egaa imalaalla jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Tole guddaa galatoomii Sa'iid Ismaa'eel gaaffiin si gaafadhe irratti waan hedduu kaastee jirta. Mee akkasumas waa'ee boordii filannoo Itoophiyaa ABO'dhaaf dheengadda beekamtii kannee guyyaa irraa ammoo hooggantoonni ABO hedduun bakka hedduutti hidhamaati jiranii. Waan kana dheengadduma beekamtii kannee fi har'a deebisee maaliif aangawoota olaanoo ABO hidhe? Mee kana uummanni Oromoo akkamii hubachuu qabaa? Mee akkam? Waan kana akka lamatti ilaalla. Tokko
kan beekamtii kenneef boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaati. Kun kan mootummaa federaalaatiin bulu jechuudha. Mootummaa federaalaa jalatti caasaa mootummaa federaalaa jalatti kan deemu seera naannooti ala aangoo waan qabu jecha. Dhugaadha seera adeemsa biyyattii keessatti Jaal Daawud Ibsaan dhugaa qabanii haqa qaban. Jaal Daawud Ibsaa kan aangoo irraa kaasuu danda'u gumii sabaati. Gumiin sabaa tokko sadii raggaasisee Jaal Daawud Ibsaa aangoo irraa kaasuu danda'a jechuudha. Warroonni amma adda bilisummaa Oromoo ta'anii Jaal Daawud Ibsaa beekamtii dhabsiisnee jirra. Jaal Daawud Ibsaa miseensa kennaa miti durataa kennaa miti jedhanii kophatti ba'an kan Araarsoo Biqilaa fa'aan hoogganaman obbo Toleeraa Adabaa fa'aan shira isaan uuman ni beekna jechuudha. Isaan kunniin warri amma Jaal Daawud Ibsaa irratti shira xaxe kun gabaabumatti uummata gantoota irbuu saba uummata Oromoodhaa amaanaa uummata Oromoodhaa nyaate isaan kanaaf nafxanyaa sirna Abiyyiin warroota hoogganaa jiru gargar baasnee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Warroota afaan qawwee ciniinanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoodhaa kallattii Oromoodhaa kan taate qabatanii irbuu walii sadeenii walii kakkatanii gammoojjii keessa baroota meeqaaf walii dheebatanii waliin beelawanii gaara keessa wajjin kophee malee qullaa deemanii muka hidda nyaachaa dhagaa boraafachaa qabsoo uummata Oromoo kana waggaa meeqaatam keessa turanii har'aasiin ga'anii faayidaa bu'aa dantaa dhuunfaa xixiqqoo gareen yartuun takka gootuuf Jaal Daawud Ibsaa ganuu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar Mohaammed malee nama Oromoo ganee dabarteef takkaallee seenaa keessatti illee nagaranu. Nama amaanaa irbuu uummata Oromoodhaa nyaatee dabarteef seenaa biyyattii san keessatti fi seenaa Oromiyaa keessatti hin agarre jedhu dhugaa taate jechuudha. Maaltu jira? Tokkoffaa Jaal Daawud Ibsaa humna dhabsiisu akka isaanitti jechuu laala. Tokkoffaa warroota gumii sabaa keessa jiran warroota Jaal Daawud Ibsaa akka filatamu sagalee kennuu danda'an kan akka Abdii Raggaasaa, Koree Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kan akka Mikaa'el Booranii fi warroota gumii sabaa keessa jiran gumii sabaa biyya alaa kanas ni jiranii. Ka biyya keessas walitti qabameeti bakka takkatti Jaal Daawud Ibsaa kaasuu danda'a jechuudha. Ka biyya keessa jiran warroota influential ta'an, warroota murteessoo ta'an, warroota muuxannoo fi dandeettii bilchina siyaasaa qaban, kan murannoo fi kutannoo ejjennoo saba kanaa qaban, kaayoo uummata kanaa, irbuu uummata kanaa seenan galmaan gahuudhaaf qabsaan kan dantaa dhuunfaa garaatiif jedhanii kaara 500 fi kondominiyeemii fi mallaqa mootummaan doolaara 1,200 kafaluuf jedhanii Oromummaa isaanii warroota hin jijjiirre namoonni hiisisanis jaruma tana jechuudha. Namni Abdii Raggaasaa hiisise warrumaa amma fotoqee bahee Jaal Daawud Ibsaa hin beeknu warruma jedhu kan akka Araarsoo Biqilaa fa'aa Obbo Toleeraa Adabaa fa'aa jaruma tana jechuudha. Wal beekan sirriitti waan wal beekaniif eenyu jabaa eenyutu kararraa maquu qaba eenyu kararraa gaaf maqsine kan godhuu dandeenya jedhan jechuudha. Jarri kun ammoo warra Araarsoo Biqilaa fa'aa kana waan kana hunda kan qindeessan Taayee Danda'a fa'aa wajjin jechuudha. Addisoo Araggaa fa'aa wajjin jechuudha. Warroota naannoo wajjin lan warroota naannoo wajjin ta'anii naannoo Oromiyaa bulchaa wajjin ta'anii caasaa adda bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhuun tokko miila magaalaa keessa hirgettanii tokko ammoo bosona jirtan jedhanii holola dharaa sobaa kijibaa irratti oofanii Jaal Daawud Ibsaa diiguudhaaf balleessuudhaaf doorsisni adda addaa irra godhame hanga mana isaa dhaqamee jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa mana isaa dhaqanii walgahii isaa uummata isaa wajjin taa'u jiru. Miseensotaa fi deeggartoota isaa wajjin marii gaggeessaa jiru. Poolisiin federaalaa itti ergame haga gartee uummata miseensota jedhiisati aanana hidhaa jedhamee haga salphifamu takka ga'e jechuudha. Namni umrii isaa guutuu hanga ardi umrii jiru kanatti qabsoo uummata Oromoo irratti cichee silaa nama irra galalli malee fi jireenya gaarii jiraachuu malee qabsoo inni hawwisan kan inni irratti qabsaa'ee cichee wareegama qaaliitti kafaleessan kan dhaloonni ammoo irraa fuudhee irraa siin ga'e kana silaa kaayoo isaanii san galmaan ga'anii isaan kanaan hanga irraa ifaajjanii jirtanii waa hedduu nuu dalaydanii galatooma ulfaadha jedhanii kabajaadhaan silaa teechisuu qaban ture jechuudha. Har'a kabaja hanqisanii Jaal Daawud Ibsaa xiqqeessu jechuudha Oromoo xiqqeessu jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa kabaja irraa mulqu jechuudha Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa irraa kabaja mulquudha jechuudha. Kanaaf warri Oromoo ganee itti milkaa'ee hin agarre jechuudha. Kanaaf ammallee mootummaan hayyama guyyaa kaleessamaa kennee har'a ammoo maal dhooggatee amma boordiin filannoo Itoophiyaa maal jedhee sagaleen ammallee akka ragga'uuf gumii sabaa akka walitti qabamuuf yaamicha dabarsuun ooluu na fakkaata. Yoo akka yaamicha dabarsu taate warri har'a Jaal Daawud Ibsaa sagalee kennuu danda'an kaleessidhaa turanii miti har'allee ka jiru kana hidhuuf. Ka biyya alaatii dhufee ammoo biyya keessatti hora sabaa taa'ee
Jaal Daawud Ibsaa aangorraa kaasuu fi akka inni itti fufu godhuu danda'u yoo inni biyya seene hin hidhan. Londonii deemu ka Awurooppaa deemu ka Ameerikaa dhufu hunda isaan hidhan jechuudha. Ka jaraa malee jechuudha. Kanaaf jibbiinsa akkanaa kanatti wal diigumiinsatti wal sakaaluu miila wal qabanii wal harkisuu wal kuffisutti seenanii jechuudha. Warra kalee qabsoo Oromoo sakaalaa turettu har'allee wal sakaalaa jira jechuudha. Dhugaa Oromootu dirree bahee lallabaa jira jechuudha. Dhiiga Hacaaluutu iyyaa jira, dhiiga qeerroo Oromootu iyyaa jira. Dhugaa fi haqa uummanni Oromoo irratti qabsaa'e lafee gootota Oromoo meeqatam gootota beekumsa qaban, gootota murannoo qaban, ka saba kanaaf lubbuu isaanii qaalii kennan, ka shinnigatti bakka takkatti amantaadhaan gargar hin baanu jedhanii amantaan gargar hin baanu jedhanii musliimaa fi kan kiristaanaa bakka takkatti dhuma san gartee lafee isaaniitii fi haqa dhugaa isaaniitu iyyaa jira jechuudha. Kanaaf ittillee hin milkaa'an yoo millee kana itti hin milkaa'an hidhamuun waan haaraa miti. Waan kana kan godhu Taayyee Danda'aa caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi federaalallee wajjin ta'uudhaan akka Jaal Daawud Ibsaa filannoo kana hin dorgomne isa ugguru, isa dhaabu, abdii kutachiisu beeki. Jaal Daawud Ibsaa nama jabaa, nama cichee waa mormu, nama kutannoo murannoo wareegama hanga lubbuutti kennuudhaaf of qopheesse jechuudha. Doorsisa isaanii, sodaa isaanii telefoona irraa fuudhan, manatti hidhan osoo Jaal Daawud Ibsaa lubbuun jiru kijiba isaanii laasitti maati. Amma Jaal Araarsoo Biqilaafaan Jaal Daawud Ibsaa mana isaatti hidhanii turan. Manatti akka hidhamu mootummaa federaala wajjin walii galanii Jaal Daawud Ibsaa manatti hidha. Mikaa'el Booranii hidha. Koreel Gammachuu hidha. Abdii Raggaasaa hidha. Nu ammoo koora sabaa teenna jedhanii gullalleetti ta'an ture. Koora sabaa kijiba walgahii gaggeessaa jirra, marii gaggeessaa jirra. Jaal Daawud Ibsaa wanni quba qaban jiru. Bajeta inni mallatteessu malee isaan baasan malee walgahiin hin gaggeeffamu. Maallaqa PP maallaqa biltsiginnaatiin gullallee masaraa muumicha adda bilisummaa Oromoo keessatti shiira xaxanii durataa godhatanii gadi ba'an jechuudha. Achi booda obbo Araarsoo Biqilaa masaraa dhufe Abiyyoon jinaasaa ture jechuudha. Abiyyoon yeroo inni haasa'utti afaanuma Amaariffaa sanuu sirreessee haasa'uu hin dandeenye ture jechuudha. Shiira walirratti xaxuu, wal sakaaluu, karatu qabsoo Oromoos qancarsaa ture. Kun farra qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Oromoo wal sakaaluun, dhagaa walirratti darbuun, Oromoon miila wal qabdee wal kuffisuun kun waan baratamillee miti waan baratamee nu keessa ture. 91 Oromoo kanuma wal gooti. Gaafa mootummaa fincila barattoota Hayila Sillaasee illee kanuma, yeroo Dargiis kanuma. Namni hayyoottan Oromoo gootota Oromoodhaa nyaate hundi ilmaanuma Oromooti jechuudha. Oromoo cabsan, Oromoo sakaalchisan, Oromoon diigan. Namni biraa dhufee Oromoo diiguu hin danda'u. Uummanni Oromoo uummata tokkummaa qabu, uummata wal kabaju, uummata naamusa qabu, uummata kaayoo fi akeeka mul'ata qabu uummanni kun. Kaayoo fi akeekni isaa mul'anni isaa akka galman kenna afaan godhu, adda qoodu, holola akka walirratti oofan godhu, wal kijibsiisu, wal sobsiisu kana jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kanaaf bakka kennuu hin qabnu, gurra kennuu hin qabnu, dhugaa yoomuu ni mooti. Miseensi adda bilisummaa Oromoo hidhamuun kun haaraa miti. TPLF illee naa turte, Wayyaanee illee Abiyyi sarma godhaa jira jechuudha. Madadaati baasee ajjeesaa jira. Adda bilisummaa Oromoo dursaa jira. Maqaa ABO'tiin uummata nagaa 72 fixee waraana fixee jira Abiyyi. Mootummaa akkanaati jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa dhugaa beekee haqa beekuu qaba. Wallagga keessatti waan ta'aa jiru uummata Wallaggaatiif dhiisna jechuudha. Uummanni Wallaggaa naannoo jiraatu san keessatti adda bilisummaa Oromoo bara jaalatee of keessatti hammatee of keessa kaa'aa jira bara. Anaaf qabsaa. Bilisummaa naaf fida. Gabrummaa jala na baasa. Sirna nafxanyaa narratti deebi'uu deemu kana narraa kuffisa jedhee waan yaadee fudhateef har'allee uummanni Wallagga jiru. Uummanni Horra Guduruu jiru. Ka Gujii keessa jiru adda bilisummaa Oromoo ofitti qabanii, ofitti maxxansanii, of nyaachisanii, obaasanii, irraa dhiqanii, miicanii fi eebbisanii dhadhaa dibanii gaggeessaa jira. Uummanni jechuudha. Wanni miidiyaa gubbaa taa'ee PPP biltsiginnaa fi Taayyee Danda'aa fa'aa jibdu soba dhugarraa fagaate jechuudha. Wallagga keessatti ka uummata fixe ka Amaara fixannu Abiyyi mataa isaati jechuudha. Bu'aa siyaasaa argachuudhaaf jechuudha. Yoo namni hin duune Abiyyi biyya bulchuu hin danda'u. Yoo gartee dhiigni hin jigne rakkoon hin jiraanne Abiyyi siyaasaan mo'achuu hin danda'u. Ajjeesaa dhufe, sobaa dhufe, kijibaa dhufe waan hedduu haasa'uu hin dandeessi galee kana keessa deemuu illee barbaadu. Kanaaf hidhamuun jaarmoota adda bilisummaa miseensota adda bilisummaa Oromoo waan haaraa miti. Kaleessa jama kennanii kana hoo godhan jechuudha. Maaliif wal dubbisuu dhabu? Boordiin filannoo waan biraa murteessee kan quba qaban jarri amma sammuu namaa ta'anii sammuun jedhaa guutuu deessa jira gama TPLF ture.
yaadni jaraa wanni hundi enerjii jarri qaban garas ture jechuudha. Asii ammoo boordii filannoo dhufee waan haaraa walitti fidu uffaan qabanii mitaa jedhan Abdii Raggaasaa Shimallis fa'aa dhima banne jedhanii lafaa kaa'an. Maal gochuu danda'an? Qaama nageenya isaanii qaban itti fayyadamanii miseensota warroota hidhamuu danda'an hiisan jechuudha. Kana kan godhan ammoo jala Abdii Araarsoo Biqilaa fa'aa wajjin waan kana godhanii obbo Tuleeraa Adabaa fa'aa wajjin waan kana godhan jechuudha. Wajjin dalaga warra adda bilisummaa Oromoo keessa adda ba'ee jiru kanatu Taayyee Danda'a fa'aa wajjin dalagaa warroota miseensota isaanii jala beeka wajjin turan eenyu eessa akka jiru jala beeka. Kanaaf Oromiyaa keessa godinaalee Oromiyaa keessatti bakka hundatti isaan kana hiisisaa jiranii jechuudha. Warroota humna qaban warroota muuxannoo qaban kan godinoota magaalota godinoota irra jiran miseensota adda bilisummaa Oromoo hunda kan dorsisaa xoqqomee maqaa jaraa kennee ibaluu hidhamuu qaba ibaluu ajjefamuu qaba jedhee liistii baasuu jira kana beeku. Aan kana jechuudha barbaada. Tolee guddaa galatoomii Sa'iid waan hedduu kaastee jirta. Mee ammallee asuma kana keessaan baanee si gaafadhaa. Yeroo ammaan tanaatti hidhaa fi dararaan guutuu Oromiyaa keessatti hedduutti fufee jira. Keessattuu namoota jajjabaa barataa yuunivarsiitiis ta'e barsiisota yuunivarsiitiis irratti xiyyeeffatanii namoota hubannoo qaban, namoota sababa irratti fudhatama qaban hidhuu fi dararuun ajjeesuun guutuu Oromiyaa keessatti itti fufeeti jira. Uummanni Oromoo mee qabsoo isaa tana akkamiin akka duraan qabsaa'ee wayyaanee ofirraa hoffisiisanitti ammas qabsoo tana finiinsee gaggeessee akkamiin mootummaa kana ofirraa hoffisuu danda'a? Maal godhuu qabaa mee maal jetta kanarratti? Galatoomii. Uummanni Oromoo uummata gootaa, uummata murannoo qabu, uummata kutannoo qabu, uummata ammoo waa mara caala tokkummaa qabu jechuun uummata Oromoodha. Tokkummaa inni nu barsiise gootota Oromootu nu barsiise. Gootota shinnigatti dhumte sana, gootota Oromoota shinnigatti dhumte isaantu nu barsiise. Tokkummaa Oromoon amantaan, kutaan, lagaan, gaddaan akka gargar hin baane jechuudha. Warroota Oromoo jibban diina Oromoodhaa kan ta'antu Oromoo kutaadhaa fi amantaa fi gandaan qoodu jechuudha. Oromoon waan kamuu caala misaa'elli Oromoodha. Rookettiin uummanni Oromoo qabu taankiin kenna tokkummaa kenna taankiin kenna. Tokkummaa kenna jabeeffachuu yaada hiruu dhiisuu dhaabu. Yaada hiruu jechuun Oromummaa tana dabarsinee diinaa kennuu dhaabu. Yaada hiruu jechuun bilchiginnaa jala naftanyaa jala guluuf osoo hin taane jalqaba ani eenyu ani Oromoodha. Gaafa Oromiyaan nagaa argattee jiraatte anaa fi ilmi kiyyaa fi biyyi tunillee jiraattee fuulduraaf dhaloota dhufuuf biyya dimokiraasii walqixxummaa hundi keenya keessatti mul'atu. Kana sabni tokko qofti keessatti olaantummaa isaa leellisu osoo hin taane hundi keenya keessatti walqixa tajaajila siyaasaa, tajaajila diinagdee fi akkasumas qabeenya biyya sanii walqixatti fayyadamnu. Itoophiyaa akkasiitii fi Oromiyaa akkasii ijaaruudhaaf hayyoonni Oromoodhaa kan falmaa fi qabsaa'aa fi uummanni Oromoos qeerroon Oromoos kan galee dhiiga dhangalaase kanaaf. Waan biraa tokko miti. Saba kamii oliyyuu ta'uudhaaf diinagdeedhaan siyaasaalee miti. Qa'ee fi qabeenya kiyya irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uu qaba. Maqaa ABO waan qabduuf Oromoon shororkeessaa jedhamaa jira biyyiin illee. Hin balleessine jechaa jira keenya dhaqee Al-Shabaabii wal qixxeessa ABO adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba jaarmaya hangafa siyaasaa Oromooti. Ilma hangafaa Oromooti. Obboleessa isaati. Dhiiga kan laal Oromoo kan dhiiga wal jigsaa jiru Oromootu dhiiga wal jigsaa jira. Bakka birarraa fidaniiti miti. Poolisii humna addaa Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo yeroo walitti oofan ilmaan Oromoodhaa waliin fixaa jira jechuudha. Lafeen sattawwaa hin cabtu jira yoo waliin dhahan malee Oromoon akkas ta'aa jira jechuudha. Oromoo waliin dhahanii cabsan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo warroonni qaama mootummaa keessa jirtanis dhaabbadhaatii laala miira keessan seeninaa miira keessaa ba'a. Biyyi tun garam deemaa jirti. Mootummaan kun maal hojjechaa jira? Maal godhaa jira? Ka jedhu laala. Uummata keessan cinaa dhaabbadha. Uummanni Oromoo ammoo kan biyya keessaati qaba. Uummanni Oromoo biyya alaa, halamma biyya alaa jira. Uummata Oromoo biyya alaa irraa dubbachuu danda'a. Kan biyya keessaallee walquma qabaa sirriitti irraa dubbachuu danda'a. Uummanni Oromoodhaa sirna kanaan mootummaa kana fedhu hin jiru. Kan mootummaa kanarraa daabboo nyaatu akka sareen bakka nyaattee bittiimi nama waa nyaatu kan Oromoo hiisisu kan lafa Oromoo saamsisu kan lafa Oromoodhaan afxanyatti gurguru uummata sanii alatti uummanni Oromoo sabni bal'aan guddaa dhate gartu kun mootummaa kana kan deeggaru hin jiru. Kan dirqiiti ta'ee yoon dubbanillee callisee taa'u malee mootummaa kana kan deeggaru tokko illee hin jiru. Mootummaan kun uummata Oromoo biratti mootummaa fudhatama qabu miti jechuudha. Kanaaf
Uummanni Oromoodhaaf tokkummaa keessan jabeeffachuudhaan qabsoo keessan itti fufu jechuudha. Qabsoo itti fufnu kun qabsoo tarsiimooti jechuudha. Har'a dhiigni Hacaaluu akka malatti dhangala'uun Jawaar Mohaammed hidhamuun biyyattii Itoophiyaa sana gatii guddaa si kafalchiisaa jira. Diinagdeedhaan kasaaraa hamaa keessa jirti Itoophiyaan. Siyaasadhaan kasaaraa hamaa keessa jirti. Mootummaan siyaasaan kufe, mootummaan diinagdeedhaan kufe, mootummaan jiru jechuun dooniin Abiyyi hidhimtee jirti jechuudha. Akkamittiin an jedhama. Tokko siyaasaan kufu jechuun maali? Tokko biyyootuma ollaa ishee wajjin jira wajjin walitti bu'u. Suudaan fi Itoophiyaan amma siyaasadhaan adda adda ba'aa jirti. Jibuutii fi Eertiraan nagaa walitti qaban. Isaayyaas Riigaa duratti argame fakkeenya siimuu danda'a. Sumaalee fi Keenyaan akkas. Gaanfi Afrikaa guutuun walitti gaarreeffannaa hamaa keessa jira. Ka'umsi waan kanaa hundi dhiiga Hacaaluuti. Erga Hacaaluun ajjeefamee Jawaar Faayii dhabanii OMN cufamee booda gaanfi Afrikaa guutuun nagaa dhabaa jira jechuudha. Addunyaan kana hunda keessatti saatalaayitiin laalaa hordofaa jirti Ameerikaa faana. Abiyyi faana amma rokkeetti maal wanni diroonii laalaa jira jedhanii addunyaan guutuun saatalaayitiin laalti. Ameerikaa faana eenyu eessa jira maal gochaa jira addunyaa guutuun qofa qabdi jechuudha. Eenyu maal godha jechuudha. Kanaaf qabsoo kenna nu qofaa miti addunyaan nu wajjin dhaabbachaa jirtan addunyaan nu deeggaraa jirti. Mootummaan kun mootummaa duguggaa sanyii raawwate. Akka inni ta'e addunyaan itti argaa jirti jechuudha. Kisaaraa biyya keessaa kisaaraa siyaasaa keessa jira. Ollaa wajjin kisaaraa siyaasaa keessa jira. Addunyaa wajjin lola keessa jira mootummaan kun. Gamtaa Awurooppaa wajjin, Ameerikaa wajjin, Kanadaa biyyoota lixaa hunda wajjin mootummaan kun nagaa walitti hin qabu. Beekamtii namni kennuuf itti jiru hin jiru. Laal siyaasaan diinagdee irraa dhaaban. Mallaqa birrii biliyoona meeqa birrii Itoophiyaa akka ta'u jechuudha. Gara biliyoona 8 maalii ta'a. Birrii doolaara miliyoona 110 Awurooppaan irraa guutte mootummaan Ameerikaa irraa dhaabe Awustiraaliyaan kennaan jirtu paarlaamaan irraa dhaabsii jira Kanadaan akkasii irraa dhaabsisaa jira. Kanaaf mootummaan kun mootummaa uummata miliyoona 110 bulchu gatii sharafa alaa dhabuu irraa kan ka'e kaampaaniiwwan 6 ol Itoophiyaa keessatti sababa sharafa alaa dhaban keemikaala adda addaa meeshaa biyya alaatti bitanii silaa har'a biyyatti galchan cufamanii jiran. Maaliif cufaman? Deeggarsi hin jiru, gargaarsi hin jiru. Daasbooraan kenna ka biyya alaa jiru wanni ittiin daboose maali? Tokko qabsoodha kun mootummaa kana doolaara takka kennuu dhabuun saantiimii cabxuu takka mootummaa kanaa kennuu dhabuun kisaaraa diinagdee keessa mootummaa kana naqaa jirra. Mootummaan foreign exchange sharafa biyya alaa qabu. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa doolaara dhabe. Kaampaniiwwan kun waan alaa bitanii silaa Chaayinaa irraa ta'uuti doolaara bitan birrii Chaayinaatiin ni birrii Itoophiyaa ni bitan. Awurooppaa irraa ta'uuti biyya Araba irraa ta'uuti bakka hunda doolaara bitu. Biyya wata galchitu doolaara galchitu hin jiru jechuudha. Sababa kanarraa akka ka'e guyyaa kaleessa gabaasa ba'een 90 oomishni hir'atee diinagdeen biyyattiidhaa kuftee biyyi dhidhimtee dhumaa jirti. Mootummoonni addunyaas warroota tokko mootummaan kun mootummaa sibiilwaan hin himatamu jiru. Mootummaan Noobeelii nageenyaa fudhate. Waggaa tokko osoo hin guunne lola labsee duguggaa sanyii raawwatee maayikaa irratti uummata dhume san addunyaan dhiisumatti. Qaamni walabaa seenuu qaba jedhan. Yoo Abiyyi gocha kana keessa harka akka baanne taate qaama walabaa maa seenuu dhooqa. Hin dhoogu jechuudha. Kanaaf qaamni walabaa seenuu qabaa, gaazexeessaan addunyaa seenuu qabaa, gargaarsi adda addaa seenuu qabaa, baqattoota biyya irraa ba'an karaa ittiin cufnaa, abbaan barbaade haa baqatu, haa ba'u, nutu gargaara, nutu jiraatu, maaltu si galche jechaa jiran. Inni siyaasa isaatti fayyadamuuf maal jedha? Warri maayikaa irratti uummata fixee Suudaan addunyaan kana guutuu quba qabdi. Kijiba Abiyyi kijibee laala. Warra maayikaa irratti uummata cafacabee uummata fixatu baqatee Suudaan jiraa jedhe. Dubartiin ijoollee xixiqqoon paarlaamaa gubbaa ta'e jedhame. Addunyaan kana daataa baastee parsantii 50 ijoollee xixiqqoo fi shamara ijoollee achi dhalatte meeqa jira? Addunyaan salphina mootummaa kana soba kijiba mootummaa kun kijibu OBN miti addunyaan yookaan immoo ITV miti. Dirree baasanii mootummaa kana salphisaa jiranii jechuudha. Kanaaf addunyaa guutuu nu birmachaa jirti. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa kee jabeeffadhu daasbooraan biyya alaa jirtu cichi sirna kana mormi mootummaa addunyaa waajjiraalee kaawwattu mootummaa abbaa irra jira itti gaafadha. Namni alasitti bati parsantii 80 ol namni biyya alaa jiru warra mootummaa Abiyyi nama deeggaru miti ganaa gartama fakkeenyaaf sababa lockdown jedhanii labsiin labsamee koronaa namni akka sochoone dhoggan malee mootummaa kana
Waan meeqas gochaa turre biyya kanatti imbaasii hanga cufuu geenne waan biyyoonni biraan godhin diaaspooraan qabsoo ajaa'ibatti jira. Uummanni diaaspooraan Oromoo uummata kutannoo ejjennoo fi murannoo qabu. Uummata nama boonsu, uummata tokkummaa qabu, uummata wal dhaga'u jechuudha. Ka biyya keessas akkasuma jechuudha. Kanaaf tarsiimotti fayyadamuudhaan tokkummaa keessan jabeeffattanii, tokkummaa keessan cimsattanii haga hayyoottan keenya baanitti falmaa karaa hundaan argaman. Kaampeenii Tiwiitaraa wata gootan addunyaan isin dhageetti. Ibsa mootummaa Itoophiyaa rabbaasti, bajatarraa dhaabbii, dippiloomaasii, hariiroo, walitti dhufeenya kasaarraa abiyyiin jiru. Kanaaf uummanni keenya ka biyya keessaa fi ka biyya alaa qaawwa argannee fi bakka argannee hundatti itti fayyadamnee qabsoo keenya galmaan gahuu qabnaa jechuu barbaada. Tole guddaa galatoomii Sa'iid mee ammallee gaafuma kanaa wajji wal fakkaatu kaaba Oromiyaa Walloo si geessuudhaan si gaafadha. Mee guyyaa ja'a ol geeti jira lolli Walloo irratti eega banamee daangaa Affaarii fi akkasumas naannoo Amaaraatiin irratti banameeti jira. Uummanni Oromoonni Walloo rakkoo hamaa keessa jiranii lola kanaan namoonni hedduunis akka madaawaa jiranii akkasumas lubbuu dhabaa jiran guyyaa ja'a caalaa nuti illee gabaasaa turre. Mee waan kanarratti uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaatoo dhimma Walloo kana akkamitti hangamti akka hubannoo qaba yookaan ammoo gargaarsaanoo waan kanarratti uummanni biyya alaa Oromoonni biyya alaatoo cinaa dhaabbachuu jira jechuu barbaadeeti. Galatoo milaal. Uummanni Walloo ilmaan warqituu ummata goota beek gaafa Walloo cabte Oromiyaan cabte Tedros duula hamaa irratti gaggeessaa ture. Oromoon hin moote, Oromoon hin injifatte. Tedros hin illee ajjeese, isaan shugguxii naan ifa ajjeesaa jedhan malee gootota ilmaan warqitutu isa ajjeese jechuudha. Gargaarsa Ingilizirraa argatanii jechuudha. Ingilizirraa gargaarsa argatanii lolanii gaara Adawaa moo kitaaba irratti dubbisee jira. Tedros hin gaara keessatti kan ajjeese Oromoodha jechuudha. Ingilizoonni hin ajjeesinaa lubbuun qabaa fi taasisu jedhanii jechuudha. Dhiigni si danfa yeroo dhiigni jigu jechuudha. Kanaaf uummanni Walloo uummata goota. Wanni nu beekuu qabnu tokko laal. Amma fakkeenyaaf warri saba Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa lafa amma Walqaayitii Raayyaa Qobboo jedhamu kana guutuu qabatee lolaan qabannee lolaan irraa kaana jedhe. Lafa namaa dhaqee weeraree jechuudha. Saamicha lafatti jiranii iristii fi diistii kenna warra deebisan jedhu jarri dubbachaa ture. Dubbiin kenna har'a dhugaa taate jechuudha. Har'a dubbiin nu gaaf jalqaba lolli qabu dubbanne dhugaa taate har'a taayyeefaan irraa dubbatanii atokooraa keessa seenanii bilisiginnaa naannoo Amaaraatiin lola walirratti labsanii lola walirratti banaa jiran lola barruu jechuudha. Maaliif kana siin jechuu barbaade? Har'a silaa dhugatti lafti deebi'uu kan qabaatu taate uummanni Walloo ka afaan Amaaraan beele ka aadaa jaraan qabne naannoo jaraa keessatti bulaa jira. Isaantu silaa Oromiyaa jalatti deebi'uu qabu. Kanaaf namichi Jeneraal Asaammunoo Tsiggee jedhamu sun Jeneraal Asaammunoo Tsiggee jedhamu ka ajjabame sun milishaa leenjisee hidhachiisee Oromoo cabsuudhaaf jalqaba ka tuttuqanii ilaalan Walloo. Gaafa Walloo cabtu akka Oromoo cabsan waan beekaniif tuqanii ilaalan jechuudha. Gaafa tuqanii ilaalan obbolawwan kenna Walloo Oromoo Walloo gootummaa qabanii ofirraa garafanii ari'an. Nafxanyaa harka kennachiisan jechuudha. Nafxanyaa sadarkaa mootummaatti gargaarsa guddaa argate uummata kanarratti lola bane kan rasaasa gurguddaa hidhate obboloonni kenna Walloo ofirraa deebisan jechuudha. Uummata kenna Walloo kana Affaariin kan walitti buusu mootummaa Abiyyi kana mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaan naannoo Amaaraa Affaarii fi Walloo walitti buusee keessa harka baafatee taa'ee ilaala jechuudha. Aliif Walloon akka dadhabdee humna qabdu, inerjii qabdu fixattee harka kennattu waan barbaadanii jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo uummata akkasiitii miti. Seenatu dubbata. Seenaa jaarraa 200 dura seenaa jaarraa 14 keessa illee olaalte. Uummanni Oromoo Walloo gootummaa inni qabu sitti himuu hin danda'u. Uummanni Raayyaa gootummaa inni qabu sitti himuu hin danda'u. Raayyaa jechuun inni waraana jechuudha. Kanaaf uummata Walloo irratti lolli amma deemaa jiru kun lola iristiiti. Tokko naa qabadda Oromoo. Amma jarri okee Walloon naannoo jara keessaa jiru. Jarri ammallee Walloo kana cabsitee waan dandeetti. Achiin baqaysitee asii dhuftee Finfinnee maxxanee jiru. Maaster pilaanii dur kaa'amee sana fudhatanii Oromiyaa bakka lamatti baasuu fi warra deemu jechuudha. Finfinnee Addis Ababa jedhamanii amma maaltu jira laa?
Finfinne ta'uun dakeenyaati jedhan. Garuu walqaayiteenna jedhan. Jarri teenna malee kennan beekuma. Jarri walqaayiteenna raayyaan kenna qobboon kenna walloo kamiseen kenna walloo kenna dagal. Garuu Finfinnee loo hojjetten ka Oromoo jennaan taane lamsi jedhu. Ka hunda kennaati hin jedhan. Gaafa ogeetti ka hunda kennaa jettu immoo xiqqoo deemanii ammoo ka hunda kennaatti miti gatii miti kiyya si jedha. Uummanni Oromoodhaa kana beekuudha qaba jechuudha. Har'a uummanni mootummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa kun lolli inni uummata obboloota keenya wal walitti banee kun lola akka taphatti ilaalamuu qabu miti jechuudha. Lola kana akka isaan banan hayyama mootummaa Abiyyi irraa argatanii mootummaa Abiyyiitu nu xiqqeesse. Uummata isaanii mirga kennaa jira. Oromoo irraa rasaasa hiikaa jira. Uummata walloo akka inni hiikkatu godhaa jiranii bara. Uummanni Oromoo walloo akka rasaasa hiikkatu godhaa jiran. Meeshaa irraa guraa jiran. Qaroo isaanii warroota ija jedhan poolisiin naannoo Amaaraa fuudhee hidhatti guuraa jira. Ijoollee meeqa hidhan kan hubeen? Ijoollee walloo. Ijoollee gootota dirree lolatti beekamte guutuu hidhaa jiran. Dubartii fi jaarsi tokko qofatu qa'ee jira. Ijoollee tokko qofatu qa'ee jira. Kana wanni jedhe godhanii maaliif? Isaan kana cabsina. Isaan kun Oromummaa isaanii kana dhiisuu qabanii. Abaa'oomaa maqaa abaa'oo dhahanidha. Alaabaa faajjii abaa'oomaa qabatanidha. Faajjii uummata Oromoo maa qabatanidha. Maqaa shaniitiin hidhaa jiranii bara. Maqaa shaniitiin ajjeesaa jiranii bara. Oromoo, Amaara, Beenishaangul Gumuzii keessatti immoo jalli gammaa asiin haalootti maatii uummata keenya irratti jechuudha. Mootummaan Oromoodhaa uummata obboloota keenya walloo kana abukaattoo ta'ee dhaabbachuu fi sagalee ta'uu fi qaba ture jechuudha. Har'a isaan maqaa ofumaa fixanii bara uummata inni fakkeenya Beenishaangulitti dhumaa jiru Matakkalitti dhumaa jiru Amaaratu fixa. Maaliif fixan? Siyaasa beekila. Siyaasa jechuun kumaara siyaasaa jechuun hin fixanii maal jedhan? Mootummaan naannoo Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa nageenya kabachiisuu waan hin dandeenyeef nuti nageenya kabachiisuu kennan immoo Tigraay irratti waan mirkaneeffanneef naannoo Beenishaangul seennee Matakkaliin nuti seera kabachiisaa mootummaan naannoo tokko jechuudha. Mootummaan biyyoolessaa fi biyyi hin jirtu jechuudha. Jarri Matakkaliin ka seenan nageenya kabachiisuuf osoo hin taane uummata bajaraa fixanii lola uummata keenya dhumuu jiraa jedhanii lafa deemanii qabachuudhaaf laata. Abbaan fedhe hiyyeessi fedhe qotee bulaan haa dhumu riistii deeffannaa lafa babal'ifannaa lafatti jirti jedhe. Oromoo maal jedhan jedhu Oromoon Booranaa ka'ee lafa tana hunda weeraree qabatee jedhaniif warra seenaa namaan beekne baqattoonni biyya Araba irraa dhufte seenin har'a ilmaan Kuushin ilmaan gaanfa Afrikaa irratti seenaa Nuubiyaa irraa kaasee uummata sivilaayizeeshinii qaroomina qabuun har'a lafa namaa weeraraa dhufanii jedhu lafa kan weeraraa jiru eenyu kan lafa namaa saamaa jiru eenyu ragaan jaarraa digdamii tokkoffaa keessatti argaa jira seenaa durii keessattis argaa turre seenaa namaa saamaa jira. Seenaa man uummata sabaaf sablammii naannoo Amaaraa keessa jiraatu kan saaman jira. Uummata Agaw, Qimaantiin jira, Shinaashan jira, Argobba jira, sabaaf sablammii meeqatu naannoo Amaaraa kana keessa jira. Gaafa bara 1991 naannoo Amaaraa kana akka silaa Dabuubitti bara naannoo sabaaf sablammii jedhanii kennuu akka ture. Amaaraa wanni jedhamu hin jiru. Filosoofii jarri fidaniin har'a naannoo Amaaraati ati Agaw miti, ati Walloo miti, Walloo Oromoo miti, an Amaaraa fi hin jiru jedhanii ni bara. Ayi hin jiru. Al Oromoodha, al Oromoo wallooti, Oromoodha. Dhumati mootummaan Oromoodha akka ajjeerri qeeqamtee naannoo biraa deemnee lollee qabanna jettu sanatti loleeyyuu mee deemee hin qabati. Dirqama nageenya isaanii maal jedhan? Jarri Oromiyaa keessa Amaarri jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti hidhachuu qaba nageenya isaa eeggachuudhaaf. Osoo mootummaan Oromiyaa jiru achitti dheedhi. Kan eenyu jedhe itti aanaa pireezidaantii, itti aanaa muummicha ministeeraa Abiyyi jedhe. Mana amantaa Ortodoksii jedhe. Uummanni Amaaraa Itoophiyaa keessa jiru bakka kamuu akka jiru hidhatee nageenya isaa eeggachuu qabaa hidhachiisuu qabna jedhan. Naannoo Amaaraatti miti bakka jiran ka Oromiyaa keessa jiru ka Arba Guggoo jiru ka Arsii keessa jiru ka Harargee keessa jiru bakka hundatti hidhachuu qaba jedhanii hanga sadarkaa mootummaatti ibsa kennuu gaane jechuudha. Kennaa immoo wal sakaaluu, wal ajjeesuu, mi'a wal qabee wal harkisuu kana kanatti jira jechuudha. Kanaaf obboloota keenya walloo wajjin uummanni Oromoo biyya alaa jiru kan miidiyaa gubbaa jiru sagalee ta'uufii qabna. Nu malee nama hin qaban, nu malee obboloota hin qaban, nuuf jedhanii miidhamaa jiran, nuuf jedhanii sababa Oromoo ta'aniif qofa saamamaa, ajjeefamaa, reebamaa, hidhamaa, tumamaa jiran. Qe'ee isaanirraa buqqaa jiran.
qabeenya isaanii jala saamaa jiran. Bajeta amma awwaannisni lafa jara akkasii fidusan bajeta mootummaan addunyaa kan dhiyeessan Oromoo saantimii takkatti galanii beeku uummata Oromoo wallu. Kaawwannisni akkasitti mishingaa isaa fi boqqolloo jalaa fixe oomisha isaa jalaa fixan abadan uummata Oromoo wallootiif hin kenne mootummaan Amaaraa jedhan ijaatu. Maaliif jibbiinsa summummaa jirri qaban humaanitii waan jedhamuun qaban namummaa sammuu jira ilmi namaa nama jedhanii waan ijaanne Oromoon zamana ammaa kana keessatti bar lubbuun Oromoo lubbuu lukkuu akka ta'e bakka hundatti katu Oromoo kayyadamu Oromoo kaajjafamu Oromoo kasaafamu Oromoo naannoo ambaa keessatti katu gorfamu Oromoo kun nuuf xiqqeenya Oromoo. Kanaaf uummanni Oromoo dammaqee ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru uummata keenya Oromoo walloo wajjin dhaabbachuu qabna sagalee ta'uufii qabna yoo xiqqaate beela irraa sana hambisuu qabna yoo xiqqaate du'aa jecha yoo raabu dadhabde mootummaan Oromiyaa hanga gonni taate ilmaan ummaan isaanii sun akka dhumne beela jaraa isaan baraaruu qabna. Biyyi Itoophiyaa nama miliyoona 20 oltu beela'uudhaaf deema. Hawwaannisni hamaan mudatee jira. Yeroo lammaffaadhaaf baala irraa eegalee jira. Bakka hundaan makaa jira. Oomishni waggaa 2-3 biyya keessa hin jiru. Kanaaf uummata walloo wajjin dhaabbachuu haa dhaabbannu sagalee haa taanuu fi isaanis gaa duuti ajjechaan reebichi saamichi isaaniif haaraa miti. Kun ammoo isaan gara duubatti hin deebisu yoo isaan jajjabeessu taate malee gootummaas gaa nuti miti isaan irraa baranne gootummaa onni akkamii akka qaban akkamitti akka qabsaa'an waan hedduu seenaan dubbataa kana qofti dubbannee fixuu hin danda'u. Kanaafuu uummata walloo uummata kabajni isaanii malu uummata goota uummata gartee uummata Oromoo biraa galata guddaa qaban uummata waardiyyaa uummata Oromoodhaaf ta'anii nu eegaa nu tiksaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Walloo tuqanii ilaalan gaafa wallo ammoo mo'an Oromiyaa akka mo'atan beekate kaalkuleeshinii sanii waan deeman har'a uummata walloo irraa rasaasa hiikuu warroota gootota jiraataa hidhuu kaan doorsisuu murtii malee fuudhanii Bahar Daaritti fuudhanii bakka adda addaa geessanii hidhuu naannoo isaan keessaa baasanii akka maatii waliin agarre akka hariiroota akka qabaanne godhanii hamilee isaan cabsuudhaaf waan gochaa jiranii kun waraanni kan biyya keessaa fi kan biyya alaa hundi obboloota keenya walloo wajjin dhaabbachuu qabna jechuu barbaada qabamatti. Tole guddaa galatoomii Sayyid Ismaa'il yeroon keenyaas deemaa waan jiruuf jecha mee amma carraa siifin kannaa dhaamsa Oromoota biyya keessaatii fi biyya alaatiif akkasumas yaada qabdu gamanaan dabarfadhu. Galatoon dhaamsi aan qabu tokko maalidhaa yaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan mootummaan zalaalamii jiraatu rabbi qofa mootummaan ni kufaa ni darba gaadaan hin faallee daranii jira Husni Mubaarak faallee daranii jira Saddam Hussein faallee dabranii jira sirni tippellee fidel dabree darqillee darbee jira Haayila Sillaaseen uummanni akka nugusatti ilaalee akka rabbitti ilaalee sujujee miila dubbatu jiru dabree jira Abiyyis ni dabra garuu ummataa fi biyya ammoo yoomuu ni jiraata. Dhaloonni itti fufa jechuudha. Kanaaf seenaa fokkisaan dalagina warri qaama mootummaa keessa jirtan obboloota keessa wajjin dhaabbadha. Naannoo Amaaraa keessatti Amaarri naannoo isaa keessatti hidhamee ajjeefamee naannoo qe'ee isaa keessatti dhageettanii beektan. Amaarri wal ajjeesaa jira. Gumboon sabaatti maqaa gumboon sabaattiin Amaarri tumumaa jira. Reebamaa jira hidhamaa jira. Kennoo maqaa aba'oo maqaa shaleetti bakkeessanii maqaa daraa maqaa sobaa maqaa kijibaa. Adda bilisummaa Oromooti. Garuu shalee diina godhanii akka dhaaba shoror keessaa godhanii dhiyeessanii duula bifa qindaawaa ta'een nafxanyoota wajjin ilmaan Oromoo irratti bananii jira. Isinitti argama. Naannoo Amaaraa keessatti aangoonni jiraa tokko beekan jiraa tokko hidhamee xaabiyaan manni xaabiyaa naannoo Amaaraa qulqullaadha. Ilmaan Oromoo asii fuudhanii bara Shawaarobitti hidhaa jiranii bara. Oromiyaa keessaa fuudhanii manni hidhaa Oromiyaa guutachi hidhaa jiranii. Uummanni Oromoodhaa kana beekuu qabna. Hubachuu qabna. Walii ilaalaa qabaachuu, walii hadooduu, wal kabajuu, wal jaalachuu. Ilaalcha siyaasaa garagaraa feete qaban. Abbaa bara. Feetu bilisiginaa deeggari. Feetu abaa'oo deeggari, kaaboo deeggari, Mr. X, Mr. Y, Mr. Z. Oromummaa fi Oromiyaa irratti galu ilaalchaa fi ejjennoo tokko qabaachuu qabna. Hundi keenya jechuudha. Gaafa nu jiraanne ilmaan keenya jiraata. Gaafa nu jiraanne haadhaaf abbaan keenya illee nagaan jiraata. Oromiyaa illee nagaa taati. Qe'een keetillee nagaa taati. Kanaaf bakka jirtanii wal nagaa tokkummaa keessan cimsa. Mootummaan kun ni kufa. Mootummaan biraas ni dhufa. Mootummaan Oromoo fakkaatu, ka Oromiyaa fakkaatu, ka Oromoodhaaf dhaabbatu, kan biyyattii saniif dhaabbatu, kan cunqurfamtootaaf dhaabbatu. Mootummaan akkasii ni uumama. Akka dhiitatti naftu. Laf bariisaa dukkantiin namatti akkuma jedha san
San keessi kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtanii tokkummaa keessan jabeeffadhaa diina irratti xiyyeeffadhaa wal sakaaluu miila wal harkisuu isaa hayyootan keessan maal keessa oolan maalirra jiran hordofaa dhiibbaa dandeettan hunda itti godhaa isaanis akka achi baanii mootummaa ta'an abdii guddaa qabna kanaafiyyuu jabaadhaa jechuu barbaadu uummata Oromootiin dhaamsi kiyya kanuma. Tole Sayyid Ismail guddaa galatoomii ammallee irra deebi'ee yeroo ta'e aarsaa gootee gaaffii fi deebii nu waliin godhuu keetiif maqaa daawwattoota IBT'n guddaa galatoomiin siin jaa. Isinis galatoomaa ulfaadhaa hin badinaa. Tole. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin keessummaa IB har'a aktiivistii Sayyid Ismail waliin kan goone asumarratti kan goolabamu ta'a hanga qophii keessummaa IB biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.